لا داني سيام بيني Oromia mal kok? Ennate Oromia Mendel. mal Dapat. mal indel Dapat du. mal Dapat Oromia timu kam. Mal kok Oromia? ennate agarra indel Oromia mal kok tanji? Oromiyaan haadha teenya Haala teessanii? Haala teessan jechuun akkami? jechuun Oromiyaan haadha teenya achitti deemuu jiran. Biyya haala teessan jechuun fayyadu? Oromiyaan anaaf biyya abbaa kiyyaati. Akkasii Oromiyaan anaaf biyya abbaa kiyyaati rakkoo qabdu jira dhimma qabdu jira Oromiyaarra. dhageetumaan dirqama akkamittiin mana haadha tiyya akkamittiin deemuu hin dandeenye. Dhageeffadhu si beekna obboleessa koo. Oromiyaan dubbii jawwee booda dhiigaan sararamtee jirti. Asii ol dabruun laal. Daangaa kanaa ol dabruun gartaa akkattii tana haadha kana asii ol dabruun dhorkaadha. Maali yoo ol Dhiigaan sararamtee jirti Oromiyaan. Dhorkaan asii ol kutuun. Asii ol kunnaan as beektan gaaga'iin. amma ol seenuun dhorkachuu jira. Qaama harkaa qabuu jiraas. እንዴት ነው የእናቴ ቤት እንዴት ነው Nuti amma መግባት asii የማልችለው? daangaa kanaa ol dabarraan nas beektetti itti gaafataman qabnu. Antanaafuu bakka kana eeguufiin bakka kana ta'a. Yoo ni seena jette bifatti seentu lafa kaa'uu qabda achi booda seenuu dandeessa. Maal irratti yaada qabdu yookaan waan deemtuuf san irratti yoo ol taanee waan nuti jennu san kan fudhatu taate. Agartee miti? Rakkoo guddoon uumamtee kan jirtu waa qabdaami Oromiyaa keessa. Qubaan qabee. Dhiigni namaa kan naqamaa jiraami. Dhageenyi kan jiran waa qabdaami. Niin beeka. Bilisummaan kan jiran waa qabdaami. Awqaallo. Kanaafuu dubbii jawwee booda Oromiyaa keessa seenuun dhorkaadhaa Oromiyaan dhiigaan sararamtee jirti. ስለዚህ አንተ አሁን ወደ እናቴ ቤት መግባት ክልክል ነው እያልከኝ ነው? Waan nuti yennaatee beektu yoo siif mana haateetii taate anaaf mana abbaa kiyyaati. akkasi. Agartee? Yoo siif mana haateetii taate anaaf mana abbaa kiyyaati Oromiyaani yoo dimokiraasii siin jennu kana fudhattee kan uummata kana gaggeessisu taate Oromiyaa seenuu ni dandeessa kana haala seenuu ni dandeessu. Akkam jedha? amma sababni sila karaa gabaabatti hangawwa kana kan sababni itti ol seenuu hin dandeenye kana jechuudha amma sila Kana. akkasi. Aggaammi Joore. akkasi. Aggaammi Joore irratti harkaanfatameef Oromiyaan sararamtee jirti dhiigaan. Dhorkaadha kana booda ol seenu. saniifuu amma deebuu qaba jechuudha sila. Waan nuti jennu ni fudhatta? Niin fudhadhee. Dimokiraasii sirna ni fudhatta? Niin fudhadhee. Sirna dimokiraasii sirna abbaa gadaa kana ni fudhatta? Niin fudhadhe. Sirna gadaa? Niin fudhadhee. Akkas taanaan si gaafachuu hin danda'a rakkoon qabu. Akkas hin jeeti. Hayyama gaafadheetiin jira. Hayyee. Haaseenuu naan jee jira. Hayyee. Ol seenaa amma. Namoota jajjaboota bakka kana keessa jira. Caffee kana keessa namoota jajjabaa jira. Hayyee. Kophee ta'eef irraa baasi dura. Akkasii. Hayyama gaafadheetiin jira kophee ta'eef irraa baasi. Baasuun qaba. Asii ol kopheedhaan dabruun dhorkaadha dhimma ati deemtuu fi waan akka deemtuuf maal kan waan hin beekneef ganaa si qoratan waan ta'eef kophee seenuun dhorkaadha. Amma ni seenaa jechuudha sila. Amma gaafii himamee jira hojii. Hayyee. Abbooti suuta deemi. Hayyee. Suuta deemi jaboo suuta. Laal suuta jala laal. Sabaa jira waan ta'eef. Abbooti. Akkasii. Nanti yo waan jiru ol qabee helaman. Hayyin qaburu kanaachi maali qabu nadii duuba. Booda abbaduu gat. Wey. Gurbaan boo maali? Abbaduu zabana kana zab. Abbaduu gaawoo sai. Abdiidha. Sai asin tai. Odoon ifin namoota gurguddaa irra hin geessine waan asi qoradhuun jira beete. Maaliif dhuftee meemmaati dura? Ani gamma Ati ma Oromummaan kee ergitiidha? Dhugaadha moo kan? Ani afaan Amaaraa dubbadhus Yoo ergamtee dhufe? laa sanii miti.
Ani immoo beekadhu afaan Oromoo afaan Amaaraa dubbannaan nama biraan hin seeni. Ani immoo Oromoo callaadha. Oromoo ta'ee afaan hedduun afaan Oromootii fi afaan Amaariin haasa'a. Si galee saniifuu amma eeganiif egaa sirna keessan kabajnee ol seennee jirra. Saniifuu egaa haasoo keessan sirraa fudhachuudhaaf amma as dhufeetiin jira. Yaada egaa keessan amma dhaga'uudhaaf qophee jechuudha. Bareedaadha. Waan isin jaan siif galaame hundinuu. Naaf galee. Amma kan isin jeeti iddoo tanaa ol gootawwan gurguddoo meeqaatu jira? Namoota gurguddaa beekamaa jira. Kuni maali? Leencota. Yoo bilisoomne. Leencota adda addaa jira. Maal waan taate? Yoo kiyyaa kun bilisoomne jira maali? Kamma tamee ol ka'in agarsiisi. Tunoo tanaan baana. Ol ka'in agarsiisi mee? Tunoo. Maal isin ni beektaa dura? Meenatti makaasuma irraa hin beektu waan kana ammaati? Ani egaa mee hundaafuu eega sirna keessan dhufneefu siituu waan kana jedhu barsiisuu qaba. Alaabaa adda bilisummaa Oromoon beektu? Ta'u manni Oromoo yaadatu guutuun tana? Saniisa. Ahaa. Ati duuba Oromoo taatee kamii Onitti Oromoon bilisoomtee gin kuni maali akkanuma caakaa keessatti dhaabbataa akkanatti maal ati wanni akkanatti caakaa hunda kun hundi caakaa kun amma alaabaa akka asirratti argu kana bakka hunda yoo achi argi ilaalee alaabaa kanaa jira maaliif asirra kuni maal jetti? Kuni alaabaan tuni yoo kiyya Oromoon bilisoomtee jedhan akkasumaami kan wanni bin maali caakaa bilisoomtee maalitti himatti sila? Bilisummaa Oromoon bilisoomte jedhan ati gin maali kana caakaa ati kamii yaadda sila bilisoomtee jetti Oromoon? Ati dhibbatti jechuu baadhullee cinumaaf cina. Garuu ati amma kana siqime waan ta'eef. Hayyee. Akkas hin jeeti? Alaabaa tana gootonni meeqatu itti wareegame? Ilaa arraan tanaa itti wareegamaa jira. Ilaa arraa, ilaa kalee, ilaa dheengaddaa itti wareegamaa jira. Isii tanaaf bilisoomne waan jettooti. Hin qaanfattu xiqqishollee. Bilisummaan bara fagoo jirti. Bilisummaa isin tuffita? Na dibde. Oggaa jalqii biraa jettanii dhaabbatan garaa babaaftanii goona gaabbatan edaa bilisummaa uummataa finneettanii yaaddan. Bilisoomne waa jettan manaama uummata tiimuu jechuudha. Bilisummaan laal dhageeffadhu waan isin gaafa alaabaan tun gartaa laal ani bilisoome kamiin jechuu hin ta'u. Gaafa alaabaan tun handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti sa'aatii 24 dhaabbatte. Laal sa'aatii 24 dhaabbatte. An bilisummaa gaafa san bilisoomne jechuutti hin beeku. Yoo isin tun akkasitti Itoophiyaa guutuu Oromiyaa guutuu irratti birbirfamtee hin dhaabbatin an bilisoome jee gonkuma sirraayis fudhachuuf hin taa'u kana ifittiin. Sirraayis fudhachuu hin taa'u abbaa fedhe irraa fudhachuu hin taa'u. Dhageessee waan isin jiru. Hayyee. Alaabaan tun obboleessa koo namni manaama walitti ni hima. Ni Uummata Oromootti bilisoomne jettee himuun dogongora guddaa. Beekaa irra kunne malee seenaan hiyyeessan qabu koo agartee Alii Birraa jeessan dubbisanii dubbiin kun. Uummata Oromootti bilisoomne jettee himuun dhugarraa fagoo jira. Haa ta'u mirga tokko hanga dur dhabne argachuun ni jira. Maal inni biyya galuudhanii tattaa'uu dhaqa. Dhuganii nyaatanii quufanii ol garaa galanii rafuudha malee waa dubbachuudhaan miti. Biyya tana keessa mo'onni jiru. Biyya galuu fi wanta tokko hojjenne jechuun kun dhugarraa fagoo jira. Kanaafuu alaabaan tun bilisoomne jechuu kan hin danda'u yoon sitti hime. Alaabaan tun Oromiyaa guutuu Itoophiyaadhaan kaasee Oromiyaa guutuu fannifamtee tokko barattoonni Oromiyaadhaa ganama hoggaa mana barumsaa dhuufan itti faarfatanii mana barumsa isaanii eegalu. Biiroolee mootummaa waraanota humna waraanaa hoomaa waraanaa jechuudha. Faarfatee seenuu. Namni biiroo mootummaa banatu alaabaa tana faarfatee seenuu. Yoo kun ka dhufu taate bakka takkatti baddaa fi lagatti kan hin hafne jechuudha. Yoo kana godhamu taate bilisoomne jechuun hin danda'a. Hamma kun hin godhamnetti ani nuti itti maraanne ilaala. Dhageesse alaabaa tana nuti itti maraanne.
agartaa laata Dhuga. alaabaa tana itti maraanne abbaa fedhee bakka kanatti waan dura dhaabbatu dhiisuuf hin teenye kun beekamaadha itti maraanne goota meeqatti dhabne hayyuu meeqatti dhabne wallaalaa meeqatti dhabne beekaa meeqatti dhabne iyyatti dhabne gurratti dhabne abadan dhiisumaaf hin teenye Dhuga keetii yaadne amma bilisomne jechuun ammoo soba uummata keenyatti himuun ta'uun godha guddaadha gaafa har'a soba uummata keenyatti himne takkaa'uu wayii tolfanne kaa'uu siyaasa tolfanne jenne kuni ummanni sun baruu gabbahee lolu gaafa san isinii tokko sun hunjee jaa roorrootti dhuftee firaa dhorkuu hin danda'u ummata dhiibbaa mirga dhiibne jechuudha kanaaf hanga tun bilbilfamnetti bilisomne jechuun hin danda'amu bilisomne ummataan jechuun ammoo manaama ofitti himuudha ummanni oromoodha hanga hiree murteeffannaa lafa isaarrattii fi hiree murteeffannaa mataasaa lafa isaarrattii fi qabeenya isaarratti ummata isaarratti ifif muree murteeffatutti qabsoon teenya itti fufti yoo diddaa waan kanaa akka qabaattu taate mini bilisummaa irraa fagoo jirraas hin jeebaran kanaafuu amma bilisomni dhugaa jettu waan dhugarraa fagooti ummata oromootti illee bilisomni hin himin haa kaji bilisummaan fagoodha bilisummaan akkatti safaatatti hin dhufne ammaas safaatatti hin dhufne hanga argame kunuu safaatan hin dhufne hanga hana jabeeffachuun silaa waan barbaachisaa ture kanaafuu maalis hin jaa amma booda dhimma uummata oromoo kan kaafne isin ati saniifuu ammaan tana bilisomne jirra saniifuu mee kana keessaa gaaraan keessaa caakkaa keessaa maal gootaami hundaafuu baran caakkaa kana onneen taa'uuf caakkaa kana keessa bar rakkoo uummata oromoo na naqe alaabaa tana lafa kaa hiigali jechuun kee kun bilisummaan argiteeti akkas dhageeffadhu waan jaarsi tokko waan jedhe geesse sagaliin haa kaafee diddee diddiimattii je sagaliin haa kaafee diddee diddiimattii boochi malee saree ijaan kuulanii dhageessee dubbisan dhuga boochi malee saree ijaan kuulanii agarte kanaaf ani dheengadda rakkoon akkanaa dalagamtee beeyti inni maa kun karaa sanii bifa kasaniin qabatee bifa san qabatee deemu kanaaf bilisomne jirraa galiin anaaf manaa maakam jette jaatii gaarii ni galla yoo ta'e alaabaan adda bilisummaa oromoo kumarree fuyyooti bilbilfamtee oromiyaa fi lafee oromiyaa hundarratti dhaabbachuu itti faarfamuu ittiin boonu uummanni isaa uummanni oromootis kanumaan beekuu bara bilisummaa uummanni oromoo wanni beekuu qabu maal seetanii beekta ayyee yoo alaabaan isaatu finfinnee irratti bilbilfamtee faarfamtee mana barumsaa keessatti barattoonni ittiin dhaadatee ittiin faarfate bilisummaa amma kanaafuu kaas hin jee ayyee naaf itti walii galuu hin dandeenye gaafii ummanni gaafataa jiru deebisaan jirtu gaafii qeeroon gaafataa jirtu deebisaan jirtu gaafii sabaa gaafachaa jiru deebisaan jirtu waan ta'eef naaf itti caakkaa nu galchuu dhiisi nuti bar caakkaan jirru lafa tana keessa jirra biyya tana keessa dhaaqamne jira caakkaa nu galchuu dhiisi amma booda dubbii wajjin qabna galaa bakka jettee kanatti waan biraa jira galaa ta'e tanarra immoo waatu duuba jiraati kanaafuu naaf itti waliifuu goloo hin dandeenye qaama akkasii sa'aatii himmaa tanarraa miilee karaa kaa'i yeroodhaan akkanaa mate kanatti walii galu bayi lafi beekeessa warra fincaan isaanii lafa gubbanii lafa hundayi bayi lafa dachii rabbii tanaa gubdan bayi as keessaa dafii saaqachaan warra dhiiga namaatiin taphatu nufi isin bor wajji dubbachuun qabnu silaayi